Aduwaan faajjii bilisummaa Itoophiyaanotaati. Injifannoon Aduwaa seenaa boonsaa fi faajjii bilisummaa uummattoota Itoophiyaati. Kana malees humna tokkummaa uummata biyya kanaa kan jabeessee fi mallattoo murannoo fi kutannoo kan kabaja olaanaa Itoophiyaanotaa gonfachiisedha. Kanaaf Aduwaan injifannoo waloo, tokkummaa, cichoomina kaayyoo fi mallattoo gootummaa keenyaati. Injifannoon Aduwaa koloneeffattoota biyya keenyaa jilbeenfachiisuuf ba'anitti waaroo salphinaa kan uwwisee yoo ta'u, uummata biyya keenyaaf gonfoo mo'ichaa ta'ee bara baraan biyya keenyatti yaadatamuu bira darbee fakkeenya injifannoo ta'ee addunyaa biratti leellifama. Injifannoon kunis kan argame meeshaa waraanaa gahaa qabaachuun osoo hin taane murannoo fi kutannoo uummata Itoophiyaa humna tokkummaan dabalamee miira jaalalaa biyyaan dhaabbateen ta'uun hubatamuu qaba. Kunis uummanni Itoophiyaa tokkummaa yoo dhaabbatee biyya isaaf abdii badhaadhinaa ta'ee diinota birmadummaa biyya isaa sarbuuf yaalaniif sodaa ta'uu kan mirkaneessedha. Aduwaan mallattoo injifannoo Itoophiyaa qofa osoo hin taane kan Afrikaa maraati. Afrikaanonni yeroo sanatti sirna kolonii jala turanis Itoophiyaan injifannoo Aduwaa argachuun biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya gaarii ta'eera. Injifannoon Aduwaa injifannoo saboota Itoophiyaa hundaati. Kanaaf guyyaan injifannoo Aduwaa waggaa waggaan kan yaadatamu yoo ta'u, bara kanas dhaadannoo Aduwaa injifannoo uummattoota gurraachaa jedhuun sagantaalee adda addaan ni kabajama. Egaa seenaa Aduwaa bifa kanaan isiniif dhiyeessinee jirra. Jaallatamtoota keenya, qophii keenya asumaan goolabnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa. Thank you.